harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota Mohaa Oromoodhaa akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin haa gahu jenna daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Lola jiddu galeessatti adeemaa jiru mootummaan Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaa muddamsu jabduu keessa galuudhaa fi WBO'n ammoo akkuma Shimallisii fi Abiyyi Ahmad jedhan humna isaanii akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuu fi gama kaanii waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n haala kanaan dura ammoo mul'atee hin beekne mul'achuudhaa fi hidhannoo gurguddoo fi gama kaaniin ammoo meeshaawwan garaagaraa raadiyoo waraana gurguddoos qabachuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo mul'atee jira. Kunis mootummaa Abiyyi Ahmad muddamsuu keessa galchuudhaa fi lolli jabaan ammoo eessatti akka adeemaa jiruu fi waraanni mootummaa Abiyyi Ahmadis dhibbatamaan lakkaa'amu WBO'tti harka laachaa jiraachuu qophii keenya ammaaf qabanne kana keessatti kan dhageessan ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota maatiin wajjin turan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya laayik sheer gochuus hin dagatinaadha. Lola jiddu galeessaatti waraana mootummaa Abiyyi Ahmadii fi WBO gidduutti adeemaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n injifannoo gurguddoo argachaa jiraachuus himee jira. Shimallis Abdiisaadhaa torbee kana keessa ammoo caffeerratti waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n humna keenya humna addaa Oromiyaatii fi gama kaanii milishaa dabalatee humnoota mootummaa hedduu akka baala mukaatti harcaasee jira jechuudhaan ammoo erga ragaa baanii booddee ammoo humnoota mootummaan Abiyyi Ahmad bobbaasanis waraanni bilisummaa Oromoodhaa akka baalaatti harcaasaa jiraachuutu mul'achaa jira. Kunis ammoo kan ta'e humnoota mootummaan Abiyyi Ahmad guyyaa lamaan darban kana jiddu galeessa Oromiyaatti bobbaasan waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n bakka hedduuttis barbadeessuu isaati. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kanaan dura mootummaan meeshaa ammayyaawaa hidhannoo gaasiin qabu jechuudhaan ammoo itti qoosaa ture. Meeshaa bira taruudhaan ammoo haala wal qunnamtii yookaan kominikeeshinii raadiyoowwan garaagaraa gurguddoodhaas waraanni bilisummaa Oromoo qabachuudhaan yoo ittiin sochoos mul'achaa jira. Keessattuu jiddu galeessa Oromiyaa kibba gama kaaniin lixaa fi akkasumatti illee kaaba Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoodha. Haala wal qunnamtiitiif kan tolu raadiyoon gurguddoo kan waraana qabachuudhaan yoo sochoos mul'atee jira. Tooftaan mootummaan Abiyyi Ahmad kanaan dura ittiin fayyadamaa ture kana booddee ammoo hojiirras akka hin oolle ifattis mul'achaa kan jiru yommuu ta'u lola yeroo ammaan tana adeemaa jiru kana mootummaan Abiyyi Ahmad akkuma kanaan duraatti ammoo intarneetii bilbilaa fi gama kaaniin niitoorkii addaa muree kan balleessu yoo ta'ellee waraanni bilisummaa Oromoodha. Akkuma duritti akka wal quba qabaatuuf meeshaa ammayyaa'u harkaa qabaachuun isaatis mul'achaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n yeroo mootummaan Abiyyi Ahmad humna riphee lolaatii jechuudhaan ammoo tuffatee ofii gaditti ilaalaa jiru kanatti ammoo waan isa barbaachisu hundayyuu guuttachuudhaan humna jabaas ta'e mul'atee jira. Meeshaarraa isniiparii dabalatee gama kaaniin dishqaa fi bireenii hedduus irraa buufachuudhaan konkolaataa gurguddaa wajjin ammoo yoo ittiin imalus mul'atee jira. WBO'n kan durii caalaa of fooyyeessuudhaan akka sabni isaa Oromoon irraa barbaaduu fi bakkeen irraa eeguttis mul'achuu jalqabee jira. Kunis ammoo mootummaa Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaadhaa muddamsuu jabduu keessaas galchee jira. Mootummaan Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaa intarneetii bilbilaa fi gama kaaniin guutumattuu niitoorkii balleessine addaan isaa murree isaan barbadeessine jechuudhaan yeroo isaan ammoo tooftaa baafatanii itti adeemaa jiran kanatti waraanni bilisummaa Oromoodha. Meeshaa wal qunnamtii waraanaa kan ta'e raadiyoo gurguddaa wajjin mul'achuunis naasuu guddaas itti uumee jira. Meeshaan kun ammoo eessaa akka bihaa gaammaatti mootummaan Abiyyi Ahmadis beekuu hin dandeenye. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n hidhannoo qofaan kan fooyyu otoo hin taane ammoo haalota garaagaraa mootummaan Abiyyi Ahmad kanaan dura arkee hin beekne fooyya'uudhaan humnoota mootummaa Abiyyis deemsa kutee jira. Humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad yeroo ergaman bakka hedduuttis harka waraana bilisummaa Oromoo buufamaa kan jiran yommuu ta'u ammoo hedduun isaanii fedhumaan waraana bilisummaa Oromoo WBO'ttis dabalamaa jiru. Hedduun isaanii ammoo akkuma Shimallisii fi Abiyyi Ahmad yeroo ammaan tanaa himaa jiran akka baala mukaattis harca'aa jiru. Naannoon Oromiyaa harki caalu harka waraana bilisummaa Oromoottis kuftee jirti. Oromiyaa keessaa guutumatti ammoo bilisiginnaa qulqulleessuudhaaf sochii jabduu gochaa jiraachuus waraanni bilisummaa Oromoodhaa beeksisee jira. WBO'n tooftaa addaatiin gabbaa'uudhaan akka mootummaan Abiyyi Ahmad dura dhaabbachuu hin dandeenyes godhee jira. Humnoonni kumaatamaan lakkaa'amanis jiddu galeessa Oromiyaa gama kaaniin kibbaa fi lixa Oromiyaatti ammoo kan leenji'aa turan eebbifamuudhaan humna mootummaa Abiyyi Ahmad duras dhaabbachaa jiru. Humnoota mootummaan Abiyyi Ahmad kumootaa fi dhibbaan ammoo bobbaasaa jirus
guyyuma guyyaadhaan hidhannoo irraa hiikkachuudhaan hedduu isaanii booji'anii hedduu isaanii ammoo bakka awwaalchaa gaffageessuudhaan dikee Oromiyaatis gochaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo boon ga'umsa isaatii fi cimina isaa ammoo mul'isuudhaan humni kana booddee nuun loluudhaaf uummata keenya loluudhaaf Oromiyaa keessa galee Oromiyaan isaaniif ammoo bakka awwaalchaa taati jechuudhaan dhaadachaa jiru. Humni Abiyyi Ahmadiif Shimallis Abdiisaa ammas bobbaasaa jiran waraana bilisummaa Oromootiinis dhumachaa jiraachuun isaanii ifatti mul'achaa jira. Abiyyii fi Shimallis ammoo waliin ta'uudhaan mootummaan isaanii lamaan kan naannoo Oromiyaatii fi kan federaalaa waraanaa tooftaa lolaa riphee lolaa beekuu leenjifneetti bobbaafne humna kana balleessina jedhanillee ammoo haga ammaatis balleessuu hin dandeenye. Waboon guyyuma guyyaan lafa guddoo harkaa fudhatee humnoota mootummaa Abiyyi Ahmadis if duuba deebisuudhaan gandoota baadiyyaa fi magaalota hedduus qabachuu itti fufee jira. Bifa kanaan opereeshinii mootummaan federaalaatii fi mootummaan naannoo Oromiyaa waliin ta'uudhaan ammoo jalqaban kan fashalaa jiru yommuu ta'u intarneetii irraa muranillee ammoo waboon jabaachuudhaan guutumatti Oromiyaa keessatti wal quba qabaachuudhaan humnoota mootummaa gubbattis duulaa jira. Waboon jiddu galeessa lixaa fi kibbaa fi gama kaaniin kaabattis injifannoo gurguddoo gonfachuu kan itti fufe yommuu ta'u ammoo humni mootummaa Abiyyi Ahmadis humna injifatamaa fi gama kaaniin ammoo kan dandeettii hin qabne ta'uudhaanis mul'achaa jira. Dhumarratti ammoo Shimallisii fi Abiyyi Ahmad humna kana balleessuun kan danda'amuun ummata keenya itti kaasuudhaan jechuun dubbatanillee ammoo ummanninis waboo cinaa dhaabbachuudhaan mul'atee jira. Bifa kanaan Oromiyaan ammoo yeroo gabaabduutti guutumatti harka mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaa keessaa boof akka jirtus ifatti mul'achaa jira. Wixineen seeraa HR 66 duwwaa jedhamu akka hin raggaaneef ammoo Itoophiyaanonni hunduu tumsuu qaban jedha Ambaasaadder Diinaa Muftiidha. Wixineen seeraa HR 66 duwwaa kanaan Itoophiyaan ammoo kokkees qabamtee jirti. Itoophiyaa irratti qoqqobbii ka'uudhaan dhiibbaa irraan godhaaf ammoo wixinee seeraa miseensota Koongireesii Ameerikaatiin ammoo wixineeffame birmadummaa fi faayidaa biyyattiidhaa kan miidhu ta'uu dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Diinaa Muftii dubbatanii jiru. Ameerikaan ammoo wixinee kanaan Itoophiyaas kokkee qabdee waan jirtu fakkaatti. Bifa kanaan ammoo mootummaan isaanii akka waan mootummaa uummataan filatameettis dubbachaa jiru. Kana waan ta'eef ammoo lammiileen Itoophiyaa fi michoowwan Itoophiyaa hundinuu wixineen seeraa kun ammoo akka hin raggaane gochuudhaaf tumsuu akka qaban gaafatanii jiru. Ambaasaadder Diinaa Muftiidha. Hiriira nuuf baa michoowwan Itoophiyaatii fi lammiileen Itoophiyaadha. Wixineen kun akka hin raggaasifamne gochuu qabdan jechuudhaan biyya keessaa fi alaa biltsiginnaan ambaasaaddaroota qabdoon lammiilee biyya Itoophiyaatis hiriira baasuu wixinee kana dura ammoo dhaabuudhaaf tattaafachaa jirti. Ta'us ammoo wixineen kun darbuuf akka deemuu fi biltsiginnaan ammoo dugdaa cituuf akka deemtus ifatti mul'achaa jira. Wixineen seeraa HR 66 duwwaa kun ammoo diinagdee Itoophiyaa guutumatti ammoo kan mogolee murus jedhamee eegama. Mootummaan Itoophiyaa ammoo ifatti bahuudhaan wixineen seeraa HR 66 duwwaa kun ammoo Koongireesii Ameerikaatiin kan wixineeffame kan darbu yoo ta'e ammoo rakkoon diinagdee guddoon mootummaa keenya irra gahuuf deemti jechuudhaanis dubbachaa jiru. Ameerikaan lolli biyyattii keessatti adeemaa jiru karaa nagaatiin akka furamus dhiibbaa gochaa kan turte yommuu ta'u ammoo mootummaa Itoophiyaa dabalatee gama kaaniin TPLF fi isaanis ammoo dirqamaan akka karaa nagaatiin ammoo furataniif jecha wixineen seeraa HR 66 duwwaa kun ammoo yoo raggaasifame dirqamaan biltsiginnaan harka laachuudhaan lola kanas dhaabuuf akka jirtuutu himamaa jira. Biltsiginnaan muddamsu jabduu keessa galuudhaan guutumattuu ammoo qabeenyi biyyattiidha kan isin saammatti harkaa qabdus yeroo ammaan tanaa dhumaa waan jiruuf deeggarsi biyya alaarraa ammoo Itoophiyaadhaaf galus kana booddee akka hin jirre Ameerikaan jala muruuf akka deemtu ammoo ifatti arguudhaan muddamsu jabduu keessas galanii jiru. Kaadiree fi kaabineen biltsiginnaa ammoo tan garaa guuttattee saba biyyattiitti roorrisaa jirtus ammoo garaan isaanii kana booddee hir'achuuf akka jirus ifatti mul'achaa jira. Warri abbaa garaa garaaf bitamanii ammoo saba isaanii gananii diinaa wajjin dhaabbatanii ammas dhiichisaa jiran bakka qullattiis hafuudhaaf akka deema yeroo ammaan tanaa if arguudhaan muddamsu jabduu keessas galanii muddamsu hammanan jaamneen ammoo kokkees qabamanii lammiileen Itoophiyaa biyya alaatti argamtan nuuf dirmadha nu qaqqabaa
qabaa jechuudhaanis watwaatu irratti argamu. Hoogganaan olaanaan dhaabbata daandii qilleensa Itoophiyaa waggaa dheeraadhaaf gaggeessaa ture Tewaldee Gabramaariyaam aangoo isaanii gadhiisuun dhagahame. Maddeen daandii qilleensa Itoophiyaa keessaa itti gaafatamummaa olaanaarra jiran ammoo akka himanitti gaaffiin itti gaafatamummaa gadhiisuu obbo Tewaldeen dhiyeessan fudhatama argachuu himanii jiru. Hoogganaan olaanaan kun ammoo itti gaafatamummaa isaanii gadhiisuudhaaf akka sababbiitti ammoo kan himames haala fayyaa isaaniitis jedhamee jira. Obbo Tewaldeen ji'oota dheeraadhaaf Ameerikaatti wal'aansa fayyaarra akka turanii fi hojii isaanis achuma ammoo hojjechaa akka turanillee himamee jira. Obbo Tewaldeen waggoota 35 daandii qilleensa Itoophiyaa keessa kan tajaajilan wayitoo ammoo waggoota 10 oliif ammoo gaggeessaa olaanaa ta'uudhaan dhaabbatichas milkaa'inaan hooggananii jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa obbo Tewaldeen hoogganaa turan gabaabumatti ammoo daandii qilleensa Itoophiyaa dorgomtoota isaa Afrikaa caalaa waggaadhaa gara waggaatti ammoo milkaa'inaaf bu'aa qabeessa ta'uun sadarkaa olaanaa qaqqabus danda'ee jira. Waggoota kurnan darban keessa daandiiwwan qilleensa Afrikaa hedduun isaanii ammoo yoo kisaaraa mudachuudhaan mootummaa fi dhaabbilee biraarraa deeggarsa gaafatan. Daandiin qilleensa Itoophiyaa garuu ammoo bu'aa olaanaa galmeessuudhaan Afrikaarra darbuudhaan ammoo ardiiwwan biraa keessatti illee ammoo milkaa'ina gonfachuus danda'ee jira. Daandiin qilleensichaa ammoo muuxannoo waggaa 75 keessatti argateen Afrikaatti kan dursu danda'e yoo ta'u ammoo milkaa'ina kanaanis obbo Tewaldeen hojjettoota dhaabbatichaa adda durummaadhaan kanneen ammoo gumaacha taasisan keessaa tokko akka ta'an waahilli isaanii tokkos ammoo ibsee jira. Keessattuu ammoo waggoota lamaan darban wayitii weerarri koronaa vaayirasii turetti ammoo imalli qilleensaa haala miidhametti daandiiwwan qilleensaa maqaa gaarii qaban ammoo osoo hin hafin rakkoo olaanaan ammoo mudate ture. Daandiiwwan qilleensaa muraasni hojjettoota isaanii ammoo yoo hir'isan kanneen biroo ammoo tajaajila dhaabuudhaaf ammoo kan dirqamanidha. Obbo Tewaldeen ammoo daandiin qilleensa Itoophiyaa milkaa'inaan hoogganamuun ammoo tibbasanis bu'a qabeessummaadhaan akka itti fufu ammoo taasisanii jiru. Hoogganaan olaanaan daandii qilleensa Itoophiyaa waggaa dheeraadhaaf gaggeessaa ture ammoo Tewaldee Gabramaariyaam sababbii fayyaa isaaniitiin ammoo gaggeessummaa gallakkisuudhaaf xaliyaan galfatanis ammoo milkaa'uudhaan hojii isaaniitis gallakkisanii akka jiran dhaabbatichinis beeksisee jira.